Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga Rabbin pada walitti nu deebisutti galatooma ulfaadha. Tamam shawworo laayik godhaa siraaf naaf godhaa komantiilee jalatti nu katabaadha. Yaada ga'uu qabaattanis karaa hundaan nu argachuu dandeessanii komantiilee nu kennaa. Chaanala kana ammaan banee laayik godhaa sheer godhaa siraabillee akka nu gootan abdiin qabaa. Galatooma ulfaadha inshallah yoo rabbi jedhee hanga rabbiin walitti nu deebisutti jajjabaadha inshallah ta'ala. Kana keessatti dogongorii yoo jiraatellee namaan tokko yoo jiraatellee dhiifama naaf godhaa. Afaan laayin isiniin jedha. Rabbiin bara haaraa kana bara gammachuu akka nuuf godhu, bara bilisummaa akka nuuf godhu, bara inni wal lolee walitti araaramu, bara Rabbiinis nutti araaramu, bara Waaqayyo nutti araaramu akka Rabbiin nutti taasisu abdii qabna. Barri kun bara gammachuudha, bara dagaaginaa, bara inni jaalallee isaa itti argate itti heerumtu, bara namni wal jaallate lamaan itti wal argatu, inni hiriyeensaas addaan fageessitee biyya jiru bara haaraa kanarratti akka wal argatu abdii qabna. Bara inni hojii dhabees hojii bareedduu argatu, inni mucaa dhabees mucaa argatu, bara inni fayyaa dhabees fayyaa itti argatu, bara miidhamaan miidhaa isaarraa bayyanatee bara gammachuudha, bara jaalalaa, bara hundinuu firii isaatti argatu rabbi akka nu taasisu abdii qabna. Bara dukkana keessaa baanii bara amma birratti baajirraa rabbiin dukkana keessaa illee baasee rabbiin birratti akkuma baanetti rabbiin ifatti akka nu baasu abdii qabna. Jajjabaadhaa wal jajjabeessuu qabna. Namoonni kana keessatti natti mufatan illee dhiifama nuuf godhaa. Har'a wal garree wal arguu dhiisuu dandeenya. Inshallah hanga rabbiin jedhee qaamaan wal arganutti, qaamaan rabbiin wal nu barsiisutti, inni qaamaan wal hin argines inshallah ta'ala gaafa tokko wal arguu dandeenya. Jajjabaadhaan isiniin jaa. Warreen yaada qabdan nuuf barreessaa, nuufis dawwaluu dandeessanii, nuufis katabuu dandeessanii. Inshallah gaafa rabbi ija tokko ijaan wal arguu dandeenya. Hangasittuu jajjabaadhaan isiniin jaa. Tamam shawworo laayik godhaa komantiilee jalatti kannaan isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajjabaadhaa ulfaadhaa galatoomaadhaa. Hanga rabbiin nagaa walitti nu deebisu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo, fayyaa keessanii jirtanii? Jireenyi maal fakkaata? Alhamdulillahi baga jiraatanii isiniin jaa. Analleen waa malee fuula kaameraatti as ba'ee dubbachaa hin jiru. Analleen rakkadheetumaan dubbachaa jira. Fakkeenyaaf sagalee koo kanallee viidiyoo koo kanallee dhaggeeffatee namni tokko nama tokko yookiin arjoomuu danda'a yookiin gargaaruu danda'a jeen yaada gaarii koomentii gaarii tokko barreessuu danda'a jeen yaadaa jira. Kanarratti wanti nan jechuu barbaade akka biyya keenyaatti yeroon kun yeroo fulbaanaati. Yeroo fulbaanaati naannoo tokko tokkotti fakkeenyaaf naannolee akka Baalee kanatti garbuuf qamadiin marsaan dura oomishni isaa walitti qabama natti fakkaate. Fakkeenyaaf gara naannuma Baalee kana yoo deemtan naannoo Arsii Baalee jechuun biyya beekamtuudha. Biyya bokkaas qabdii rooba jechuudha. Qabeenya uumamas qilleensisis baay'ee bareedaadha.
Fakkeenyaaf gaarreen achitti argaman gaarreen akka Baalee, gaarreen akka Cilaaloo kunilleen gaarreen baay'eedha kan naannoo sanitti argamanii. Qilleensis horsiisa beeladaatiif illee qilleensa namaatiif illee baay'ee bareedaadha. Keessallee ta'uu baatu keessa darbee waan hin beekuuf baay'ee namatti tola. Bosonaas qaba. Garuu wantichi kun wal faallaadha. Naannuma Baalee sanitti qarqara gara gammoojjii jechuudha. Dhawaatuma lafti sun achi siqaa deemtuni qilleensi haalli jireenyaas jijjiiramaa deema. Uummanni keenya kan naannoo Baaleetti argamu sababa bokkaan hin roobneef jecha Rabbiin akkuma azaabaaf jannata wal biraa qabutti inni kun asii midhaan makarachaa jira, inni kun ammoo asii waan nyaatu dhabee baay'ee rakkachaa jira. Uummata keenya daraa kan naannoo Baalee jirtan walitti deebinee jirra inshaallah. Wantichi kun baay'ee bokkaan kun miidhaa baay'ee namarra fidaa jira. Fakkeenyaaf karaa Somaalee kanatti yoo roobni hin jiraanne yoo roobni hin jirre bulchaa yookiin hin kaafama achi shalaa isaanii hidhatanii eessatti jiraatu beektaa? Gara giddu gala Oromiyaa kana ol dhufanii saawwaa isaanii achitti yookiin gaala isaanii gaalli irraa marga hin dheedu. Gaalli kan inni nyaatu wantoota jirimeedha. Jirimee jechuun fakkeenyaaf namni karaa Hawaash kana deemtee jirtu beekuu dandeessa. Qoraattii jechuudha. Qoraattiin kun ijoolleen keenya kan naannoo san hin deemnis biyya Arabaa keessa jirti. Biyya Arabaa kana keessatti lafti karaa naannoo Somaalee kanaan baraa Somaalee kanaan wal fakkaatti. Wanti inni magariisu marga osoo hin taane jirimee kana jechuudha. Fakkeenyaaf kanneen akka baraa Sudaan naannoo Sudaanitti kan inni magariisu jirimee akkasiiti. Naannoo biyya keenyaa qarqara kanneen akka Affaar naannoo akka Walloodhaa yoo fudhattan naannolee akka Asaboot kanneen akka Mi'eessoo kuni qoraattii akkasiisanii jechuudha. Hoodaan isaanii kana nyaatan. Haala akkasitti jiraatanii fakkeenyaaf yoo bokkaan hin jiraanne biyyoonni ollaan fakkeenyaaf ollaan gara Harargee jiran kun Affaar yoo fudhatte baay'ee biyya baraadha. Biyya jechuudha, biyya bokkaan hin roobne walqinni tokko jechuudha. Eessatti jiraatu ol siqanii gara tokkoon gara Walloo kana keessatti hin jiraatu. Harargee kana keessatti uummata Harargee kana gargaaraa bira dhaabbadhaadha waan qabdaniin. Fakkeenyaaf diyaaspooraan biyya alaa jirtan uummata Harargee kana gargaaraadha. Bokkaan yeroo isaa eeggatee waan hin roobiniif roobni yeroo isaa eeggatee waan hin roobiniif saawwan baay'een jalaa dhumaa jiru. Re'een isaanii jalaa du'aa jiru, hoolaan isaanii jalaa du'aa jiru. Amma yoo argitan baay'ee qabeenyi isaan ittiin jiraatan inni tokkoffaan jimaadha, lammaffaa irratti sangaadha. Sangaan kun yoo roobni hin jiraanne margi hin jiraanne wanti ittiin soroon hin jiru jechuudha. Kanumaafuu uummata Harargee kanaaf dirmadhaadha waan qabdan hin gargaara. Inni hin qabne immoo du'aadhaan bira dhaabbadhaan isiniin jaa inshaallahu ta'ala yoo Rabbi nu laaffise
fakkeenyaaf uummata Harargee kana bokkaanis irraa dhaabbatee baay'ee rakkachaa jiranii ijoolleen keenya biyyoota Arabaa kana keessa bakka hin jirre hin jirtu ijoolleen keenya waan ta'eef gargaaraan isiniin jaa gabrittiin Israa'el saree dhoobateef bishaan obaastee rabbiin jannata naqee jechuudha. Ati immoo nama nyaachiftee jannata seenuu hin dhiistu. Kana keessatti illee wanti hojjete siif barakaa argata. Rabbiilleen waaqayyoolleen nama gargaaru jaallata. Wangeelilleen nama gargaari jaa. Quraan rabbiilleen akkasumatti nama gargaari jaa. Kanumaafuu ilma namaatii miti bineensaafuu gargaaraa. Ilma namaatu bishaan yoo obaaste fakkeenyaaf biyya Arabaa yoo dhayite nyaata namni sii kennu hin jiru jalqaba. Maal godhuu jalqaba bishaan sii buusu. Bishaan namaa kennuun su'aaba guddaa qaba. Gaafa bishaan namaa kennite nyaatatti dabaltee nyaata kennite ati maatus itti dhaga'ama. Nyaata bareedaa nyaattee yeroo bishaan kee irratti dhuyde maatus itti dhaga'ama. Ati baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Garuu manni keenya nyaata bareedaa san dhabanii saawwan isaaniis jalaa dhumanii jarri kun kan ittiin jiraatan aannan isaanii gurguranii saawwaa kana gabbisanii dhadhaa isaanii raasuu baasuudhaan haala akkasitti maatii barsiifatanii of gargaaraa turanii har'a garuu san hundi hin jiru. Saawwan jalaa dhume, hoolaan jalaa dhume. Amma san bira darbee uummata keenya kan Oromoo kan naannoo Baaleetti argaman gara gammoojjiitti jechuudha. Gaalli isaanii jalaa dhumaa jira. Saawwan isaanii jalaa dhumaa jira. Amma san bira kutee qoonqoon maal godhaa jirti? Gara nama fixutti deemaa jirti. Oromoon gara naannoo Arsii Baalee kana yoo deemte sabni biraa achirraa jiraata. Silaa'uu lafa Oromiyaa kan irraa jiraatu Oromoo osoo hin taane saba biraati jechuudha. Uummata keenya kan naannoo Baaleetti argamanis haa ta'u gara Booranaatti kan argamanis haa ta'u waan qabaniin waan qabdaniin gargaaraan jira. Fakkeenyaaf gara Harargee kanatti Harargeen akkuma naannoo Baalee gara tokkoon Soomalee kana wal daangessutti Harargeen baatis asiin karaa Cinaaksaniin karaa amma Hawaash jechuudha. Karaa Mataraa kanaan asiin gad deebisii qarqara kan uummanni keenya Asaboot asiin karaa Asaboo kanaan karaa Mi'eessoo kanaan jechuudha. Hawaasni keenya baay'een bokkaan argatan beektaa. Eessatti daatanii jiraatanii karuma Harargee kana jechuudha. Giddu gala kanatti bokkaan roobni waan roobuu fi akkasitti jiraatu jechuudha. Uummata gara Harargeetii beelaa jiru kanaas Oromoon duruu saba biraa nyaachisaa jirti waan ta'eef uummata Oromoo kana kan beelaa jiru kana gargaaraadha. Jilli keenya dhiyootana Shee Amiin Ibroo Utaas Shee Amiin Ibroo faadhaan dhiyootana Abdulmaan Hussein fa'aa Utaas Abdulmaan Hussein fa'aa wajjin waa walitti qabatanii gara baha Harargee kana deemanii uummata hanga tokko Rabbi irraa jaallatu hanga tokko gargaaranii namni saba baay'eedha waan ta'eef gargaaruun hin danda'amu. Akkuma gaafa Booranatti hongee mudate san darmattanii ibsanitti amma uummata Harargeetiif birmadhaadha. Uummata Harargeef birmadhaa. Uummanni Harargeedhaa uummata baay'ee jaallatamaadha. Uummata qabsoo Oromoo irratti illee wareegama guddaa kaffalaa jiru. Gargaaraadha.
fakkeenyaaf jijjiiramni qilleensaa kun iddoo baay'eetu jira. Baay'ee ulfaataadha haalli isaa jechuudha. Rabbii keenya kadhannee du'aa itti jabaannee uummata kanallee akka rooba roobu taasisu. Rabbiin hin dhagaa waan ta'eef du'aa kadhannee akka rabbiin rooba kanaan bokkaa kana roobu jabaachuu qabna. Fakkeenyaaf naannolee Booranaatti hongeen ji'a afuriif baay'ee jechuudha. Saawwaaf namallee fixaa turte. Inshaallah amma kun bokkaan roobee fi jireenya bareedaa keessa jiraachuu danda'anii. Kanaaf uummata naannoo Harargee kanaafillee bokkaa akka rabbiin rammanni ilma namaa waliin gahu, rammanni kan wal gahu kan rabbii tokkichaa qofa. Inshaallah ramata isaatiin akka bira gahu abdii qabna. Inshaallah jajjabaannee du'aa ittis jabaadhaadha. Namoonni viidiyoon kun bira deettee share godhii tamaamsha ooloo subscribe godhi, like godhii, share godhii. Chaanala kan amma reefuun banee jira waan ta'eef na jajjabeessaa. Yaada yoo qabaattan achi jalatti nuuf katabaadhaa, koomentii nuuf kennaa. YouTube keenyas follow godhaa. Yaada yoo qabaattan jalatti nuuf barreessaa. Wal jajjabeessinaa. Inshaallah yoo rabbi jedhee uumaa miti bakka yaadne hin geenye jee yaadaa. Bakka yaadde tokko gahuudhaaf ati of duuba hin deebiin. Maaliif rabbiillee si gargaaraa. Maaliif abdii hin kutatin. Wanti hundinuu bu'aa baay'ee qabdi. Fakkeenyaaf nyaata tokko bilcheessuudhaaf adeemsa baay'ee qaba, piroosa baay'ee qaba. Bishaan tokko asii kaatee achi fudhattee dhuguudhaafis wanti hundinuu laffaatii barbaachifti. Garuu inni laffee dhabus jira. Inni odoo laffeen rabbi nyaachisaa jirus jira waan ta'eef rabbiin akkuma jannata asii qabutti, ibidda asii qabutti abiddiinis as jira, bishaanis as jira. Hundaa'u rabbiin wal biraa qaba. Waan hojjennu keessatti illee waan faayidaa qabu rabbiin nuuf haa godhu. Waan dubbannullee waan gaarii akka rabbiin nu dubbisu abdii qabna. Uummata keenya kanaaf gargaarsaan bira dhaabbadhaadha. Oromoon aadaa gargaarsaa duruu hin beekaa. Saba isaa miti saba biraa gargaaraa jira waan ta'eef uummata keenya gara bahaa Harargee Oromiyaa keessatti argaman kana fakkeenyaaf naannoo baay'eetti namni keenya rakkachaa jira. Naannoo telefoonni hin jirreetu jira, kan liitorkiin hin jirre. Fakkeenyaaf naannoo Wallaggaatti iddoo tokko tokkotti liitorkii saadola ni jira, saabooda hin jiru. Rakkoo nama keenyaa hubachuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf jijjiiramni qilleensaa kun iddoo baay'eetu jira. Baay'ee ulfaataadha haalli isaa jechuudha. Rabbii keenya kadhannee du'aa itti jabaannee uummata kanallee akka rooba roobu taasisu. Rabbiin hin dhagaa waan ta'eef du'aa kadhannee akka rabbiin rooba kanaan bokkaa kana roobu jabaachuu qabna. Fakkeenyaaf naannolee Booranaatti hongeen ji'a afuriif baay'ee jechuudha. Saawwaaf namallee fixaa turte. Inshaallah amma kun bokkaan roobee fi jireenya bareedaa keessa jiraachuu danda'anii. Kanaaf uummata naannoo Harargee kanaafillee bokkaa akka rabbiin rammanni ilma namaa waliin gahu, rammanni kan wal gahu kan rabbii tokkichaa qofa. Inshaallah ramata isaatiin akka bira gahu abdii qabna. Inshaallah jajjabaannee du'aa ittis jabaadhaadha. Namoonni viidiyoon kun bira deettee share godhii tamaamsha ooloo subscribe godhi, like godhii, share godhii. Chaanala kan amma reefuun banee jira waan ta'eef na jajjabeessaa. Yaada yoo qabaattan achi jalatti nuuf katabaadhaa, koomentii nuuf kennaa. YouTube keenyas follow godhaa. Yaada yoo qabaattan jalatti nuuf barreessaa. Wal jajjabeessinaa. Inshaallah yoo rabbi jedhee uumaa miti bakka yaadne hin geenye jee yaadaa. Bakka yaadde tokko gahuudhaaf ati of duuba hin deebiin. Maaliif rabbiillee si gargaaraa. Maaliif abdii hin kutatin. Wanti hundinuu bu'aa baay'ee qabdi. Fakkeenyaaf nyaata tokko bilcheessuudhaaf adeemsa baay'ee qaba, piroosa baay'ee qaba. Bishaan tokko asii kaatee achi fudhattee dhuguudhaafis wanti hundinuu laffaatii barbaachifti. Garuu inni laffee
dhabus jira. Inni odoo lafa hin rabbi nyaachisaa jirus jira waan ta'eef rabbiin akkuma jannata asii qabutti ibidda asii qabutti abiddiinis as jira bishaanis as jira hundaa'u rabbiin wal biraa qaba. Waan hojjennu keessatti illee waan faayidaa qabu rabbiin nu haa godhu. Waan dubbannu illee waan gaarii akka rabbiin nu dubbisu abdii qabna. Uummata keenya kanaaf gargaarsaan bira dhaabbadhaadha. Oromoon aadaa gargaarsaa duruu hin beeka. Saba isaa miti saba biraa gargaaraa jira waan ta'eef uummata keenya gara bahaa Harargee Oromiyaa keessatti argaman kana fakkeenyaaf naannoo baay'eetti namni keenya rakkachaa jira. Naannoo telefoonni hin jirreetu jira kalli tokkiin hin jirre. Fakkeenyaaf naannoo Wallaggaatti iddoo tokko tokkotti liitorkii isaa doolanii jira isaa booda hin jiru. Rakkoo nama keenyaa hubachuu hin dandeenye. Biyyoonni ollaatu gara Harargee kanatti ol siqanii qarqara Harargee kanatti jiraatu gaafa bokkaan naannoo isaaniitti dhabame jechuudha. Gaafa uummanni Harargee kun ofiifuu mataan isaanii bokkaan irraa dhaabbatee amma fakkeenyaaf naannoo ollaa yoo argine mootummaaleen boottii kanaan yeroo hunda jechuudha hin dagatu. Saawwa isaanii kan namoonni dhugu hamma nyaata gaariitti jechuudha ni argina. Biyyoota ollaa qarqaruma ollaa Oromiyaa tana hin gargaara mootummaan baay'ee. Garuu beelti Oromoo saawwaa fixxee yeroo gara namaatti darbitu kana baay'ee nama dhiba. Mootummaanis waan kana gargaaruu qaba. Maaliif uummata qofaa miti. Namoonni keenya warreen biyya alaa jirtanis gargaara uummata keenya kana gargaara. Uummata naannoo Baalee jiruu fi uummata Harargee kanneen bara naannoo bokkaa dhaban jechuudha. Kanneen akka Booranaa naannolee akka Gujiibaa jechuudha. Gujiileen dur baay'ee bokkaa qabdi. Tarii walitti bu'iinsa dhiiga namaa biyya keenya keessatti dhiigni gara malee bu'aa jira. Dhiiga namaa gara malee bu'aa jiru kana jijjiirama qilleensaa kanaan wal qabatee haalli jijjiirame yoo argu jechuudha. Namoonni keenya ba'aan gadiyaatti waliif dirmadha. Fakkeenyaaf inni biyya keessa jiru akkuma jireenyi itti jabaatte sanitti illee jireenya san injifachuuf sa'aatii 24 hojjechaa jiru. Inshaallah yoo Rabbi jedhee ni injifanna. Garuu uummata keessan akkuma kana dura gargaaraa jirtanitti uummata naannoo Harargee keessaafuu amma baay'ee naannoo jirti. Bokkaan waan hin jirreef qoonqoonis baay'ee nama miidhaa jirti. Bokkaanis roobni roobaa hin jiru waan ta'eef boottii bishaanillee achitti ergamuu qaba. Qeerroon naannoo sun jirtan yeroo ammaa kana alhamdulillahi rabbil aalamiin sooshaal miidiyaan baay'atee jira waan ta'eef haala naannoo sun jiru bifa barreeffamaan yookiin bifa viidiyootiin kan akkuma ibsaa turtanitti ammallee ibsatanii karma hundaanuu sheer gootanii namoonni illee arga waan ta'eef amma namni sooshaal miidiyaa saayinsii miidiyaa kan namni fayyadamne hin jiru kan dhuunfaa jechuudha. Karaa yuutuubiitiin karaa telegiraamaa tuutarii karma hundaanuu yoo maxxansitan namoonni kun arganii namoota keenya kana birmachuu danda'u. Kanumaafuu jabaadhaan isiniin uummanni keenya kun baay'ee rakkachaa jira. Fakkeenyaaf namni keenya irra baay'een isaa abbootii keenya hin beektan waan ta'eef oduma rakkatanii rakkanaaf gadi hin jaanii oduma hojjetanii oduma galgala hojjetanii ganama hojjetanii bokkaan kunis irratti dhaabbata. Midhaan kana fa'aa qotu yeroo qotanii midhaan isaanii ji'a tokko yookiin ji'a lama lafa dhoksuu ga'ee roobni itti dhaabbata. Yeroo roobni itti dhaabbate san midhaan ati sa'aatii dura gara gabaatti bira darbitee sa'aatii galgala yeroo ati dhuftu baay'ee baqa gogee lafatti bu'ee midhaan ati edaa argite sanii miti. Kaleessa ganamatti bira darbite sanii miti. Har'a yoo dhuftee ilaaltu lafti isaan jiru guyyaa sadii yeroo ga'e
baala isaa sammuu murtee yoo saawwa horiidhaa yoo kannite horiin hin nyaatu. Maaliif hin nyaanni beektaa? Kan roobaan aduudhaan dhaame kana hin nyaatu. Achumatti raamee badaa maalii namni keenya rakkina hamaa keessa jira. Bosonni illee akka durii miti bosonoota gurguddaa Oromiyaa keessatti argamullee maaltu keessa jira waan bineensa ta'e waan keessa galu hin beeku. Jarri biyya keenyaatis gubanii nu jalaa balleessaa jiranii yoo gaafatte maaltu keessa jira yoo itti gaafattes maaltu keessa jira siin jaansa hin barreenu. Bosona kana maaliif guddaa yoo jetteen maaliitu keessa jira siin jaanii hin barre. Ganuun bosona Oromiyaa keessa kan jiru Oromoo manatti fakkaate bineensuma Oromoo keessa jira, bineensuma Oromoo fakkaatutu keessa jira. Akkasuma jennee darbinaa wanti nuti haasaa jiru kun siyaasaa miti. Namoonni siyaasatti fudhatan naaf baruu qabdanii kan hin dubbachaa jiru amma rakkina Oromiyaa keessatti deemaa jiru kana jechuudha. Keessaafuu uummata keenya gara Harargee, giddugala Baalee, Boorana keessallee jechuudha. Naannoo Wallootti illee akkasuma uummanni keenya baay'ee rakkachaa jira. Rooba dhabee jechuudha. Uummata keenya kanaaf dirmadhaa gargaarsa godhaa fi namoonni biyya alaafaan alhamdulillah ni qabdanii gargaarsa godhaadhaa. Waan hojjetan keessatti barakaa isiniif ta'uu dandeessi. Sadaqaa hannadhaadhaa. Namni waan hojjete keessaa yoo waa kennate baay'ee isa gammachiisa. Inni hin qabnes du'aadhaan yoo wal bira dhaabbatan bareedaadha. Maaliifi namni hundinuu waa'ee rakkoo Oromoo kana har'aa miti kan lallabamaa ture. Garuu dilas dhageettii hin qabu. Maaliifi hamma sabni Oromoo kun beela'u sabni naannoo biroo tokko namni 3-4 silaa beelee miidiyaaleen addunyaa kun gootumsaa bakka qabatan sirriidha miidiyaa. Miidiyaan addunyaa kun guutuunsaa bakka qabatan sirriidha. Hin dubbata. Fakkeenyaaf gaafa Oromootti rakkoon tokko dhufti hin dubbatu. Biyya keessaa miidiyaan dubbatu miidiyaa OMN fi FIB Finfinnee. Miidiyaa lamaan kana waan hin taane miidiyaa nuus hin qabnu miidiyaa biraa hin qabnu lamaan kana maleedha. Kan rakkoo Oromoo dubbataa jirus kanuma. Oromoo silaa miidiyaa qabaatte miidiyaalee gurguddaa jechuudha. Inshaallah hin banna fuula duraasi. Rakkoo Oromoo kana guyyaa tokkotti osoo hin taane sakandii 20-30 keessatti addunyaa kana wal geessi. Inshaallah yoo Rabbi jedhe uumaa miti. Rakkoo kan nama furu Rabbu waan ta'eef rakkoo kan Rabbiin akka nu furu abdii qabna. Tamam shawqoroo laayik godhaa. Subscribe illee naaf godhaa. Koomentii illee jalatti kan warri yaada qabdan illee jalatti nu barreessaadhaa. YouTube keenya illee follow tolchaadhaa. Namoonni yaada qabdan illee lakkoofsi keenya achuma jala jira waan ta'eef dabaltanii nu gaafachuu dandeessanii. Inshaallah yoo Rabbi nu laaffisee uumaa miti jajjabaadhaa galatoomaadhaa. Uummata keenya kanallee akka Rabbiin gammachiisu yeroo gabaabaa keessatti rammata isaa akka godhu du'aa kadhannaa. Inshaallah Rabbiin waan dadhabe hin qabu. Rabbiin kan dachiibsanii uume makluuqa kan hundallee kan uume isa waan ta'eef kan bobbaasee nu galchaa jiru isa waan ta'eef kan uume isa waan ta'eef Rabbiin akka furmaata godhuuf du'aa itti jabaannee inni gargaarsa qabuun gargaarsaan gargaaraa, inni maallaqa hin qabne immoo du'aadhaan gargaaraadha. Inshaallah yoo Rabbi jedhee walitti deebinaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatoomaa ulfaadhaa kana keessatti yoon isin tuqallee ifa manaaf godhaa galatoomaa ulfaadhaa. Assalaamu alaikum.
Yaa rakkoo jireenya biyya lafaa kana dadhabnee jirra. Yaa Rabbi nurraa kaaseeti. Rabbiin akka nurraa kaasee nuuf bal'isu isa dhames Rabbiin akka hidhaan nuuf baasu duratti jabaadha. Jajjabaadha. Gadaan gadaa bilisummaa akka ta'u abdii qabna. Jajjabaadha. Wal jajjabeessina. Inshaallahu ta'ala yoo Rabbi jedhee walitti deebina yeroo gabaabaa keessatti. Yaa rakkoo jireenya biyya lafaa kana dadhabnee jirra. Yaa Rabbi nurraa kaaseeti. Rabbiin akka nurraa kaasee nuuf bal'isu isa dhames Rabbiin akka hidhaan nuuf baasu duratti jabaadha. Jajjabaadha. Gadaan gadaa bilisummaa akka ta'u abdii qabna. Jajjabaadha. Wal jajjabeessina. Inshaallahu ta'ala yoo Rabbi jedhee walitti deebina yeroo gabaabaa keessatti.